Hi guys, welcome back. Arra video arra kana keessatti warroonni bilbila Android fayyadamtan bilbila Android special keessatti something warra fayyadamtan setting dhokatee jiru kan baay'ee hedduu takka isin fayyadu isinitti mul'isu odufee jalqaba video kana like gochuu akkasumas TikTok keenya follow butanii akkanatti dabalatan hanga manumaan isin gaafannaa gaafii bilbila waa'ee bilbiloota Android setting applicationota garaagaraa hafeetan gaafii barbaadan gaafachuun dandeessanii gaafii isin dabarsaa. Bilbilli kee Samsung seetingiiwwan hiccitiin dhokee seetingiiwwan kaameeraa bilbila keetii kan si fayyaduu danda'an hiccitiin dhokeessee akka jiru ni beektaa. Seetingiiwwan sanneen argachuuf viidiyoo kana jalqaba hanga dhumaatti ilaali. Jalqaba wanti itti godhuu qabdu home screenii kee irra kana irratti akkanatti sekondii muraasaaf sekondii muraasaaf home screenii kee kana irra akkanatti qaqqabda yeroo qaqqabdu booda as weeyyit hajuu kana irratti ni cuqaafta. Wajjis hajuu kana irratti ni cuqaafta asirratti erga cuqaaftee booda weejjii kana keessaa maagnifa hajuu kana ni barbaadda maagnifa irra ni cuqaafta san booda hoomitti aadsitaa san booda irratti cuqaaftee ni bantaa jechuudha. Kunoo akkuma agartuu amaloota yookaan seetingiiwwan kaameeraa kan addatee ni argatta jechuudha. Asii I hope akka si fayyadu abdiin qabaadha. Viidiyoo kanneen akkanaa kan biraatiif seefiteektiif maatii ta'insi hin jaa